har'a eebba suuqii kooti waan ta'eefuu namoota warra eebba suuqii irratti argamuu ufantu seenaa jiru. Sima'a sirriitti sima'a sinitti agarsiisa. Yoo nagaa jirtu fayyaa keessanii jirtu noora jirtu nagumaa jirtu galatoomaa. Isin galaa wadhaati kana maaf qabattan jira xiqqoo siniin hafuure nagaan isiniif haa ta'u faamilii keenya akkam jirtu nuti jirra galata waaqayyoo guyyaan har'aa sanbata bilookii guyyaa sanbataa erga jarjiitti deebinee booda har'a baay'ee naatti tolee miira gammachuu guutuu of keessaa qabuutiin dhufee jira. Innis immoo maal akka ta'e tokko lamaan isinitti himuudhaa fi turtii keessan haga xumura viidiyoo kanatti laayik gochaa na waliin turaa dhaga'aati. Waan jettan immoo yaada keessan koomentii irratti kottaa isiniin jechuutii barbaadeen yaa akkuma argitan jarjiitii dhufee gara hojiitti darbuudhaa fi yeroo darbee suuqitti koo yookaan bakka hojii koo sanaa xiqqoo turteef lafiitii matan jalqabe isiniin jedhe guyyaa tokko lama sadii jedhee immoo nan bal'isee isiniin jedhee isinitti hima viidiyoo isin hojjedheetiin ture. Bal'isuu sanarratti immoo suuqii yeroo bal'atu egaa hin irrata meeshaan keessa irrata yeroon isiniin jedhu fuulduraa yeroo dura ture sanaa meeshaan guutuu ture gaafa bal'atu immoo hin haphate jechuudha keessatti. Wanti suuqii keessa yeroo tokkotti gurguramee kaarshii namaa fin ta'u jechuudha maallaqa kaashiitti namaan jijjiiramu adeemsa keessadha kan gurguramu. Ani immoo suuqii kanatti meeshaa baay'isee kanan hojjechuun qaba galchuun qaba jedhu dabaluun barbaadan ture garuu maallaqni ani qabu akkam ture nan danda'amu hin ta'amu hin ta'u naa milkaa'u tasaakka'u waan jedhu mormii keessa ture. Waaqayyo na gargaare na milkeessee karaan yaadiin maallaqa wayii bakka ta'een qaban ture duraanii. Namni sun naa kennasii nan argadha jedhee otoo hin yaadiin namni sun naa deebise jechuudha. Naa galchee jannaanii achi fuudhee suuqii kana keessatti wanta hojjechuu qabu hundumaa meeshaan nan galchedhee yaadeef karoorsi hundumaaf kan gurguramu safara kanatti barbaachisedhee kanan jala muree ol kaa'e hunda guuttadhee jechuudha. Kun immoo kan ta'e gaafa cimaa taate meeshaan kan naa galee sanuu waddadi jira kan wanti bitamu baay'ee waddiidha. Isa kana hundumaa waaqayyo walitti naa qabee bakka yaadee fi akkan karoorsetti naaf dhufee suuqii keessa amma wanti dhibame hin jiru. Akka viidiyoo irraa argitan immoo miti maaliif suuqii keessatti wanti hundumtuuf lafiitiin taa'u waa meeqatu jira warri beektan beektu garuu sanas ta'u kana wanta ni barbaadu hundisaa naa guutee jira. Baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko natti tolee abdii horadhee haamilee godhadheetiin fuulduratti deemuuf jira. Isinis immoo jajjabeessaatii accoofa isinin jechuutii barbaadeen isinin jajjabinyi keessanis immoo hin barbaachisa. Innaa waaqayyoo gaariidha. Gaarummaa waaqayyoo dubbatamee tilmaamamee hin dhufu. Karaa miiqa karaa nan yaanneeni waaqayyo saantiba koo walitti qaba walirra kaa'atii jira hin beeku waan inni godhee fi isatu beeka. Waaqayyotti baay'een gammadaa baay'een galateeffadha. Achiin boodarra maal gochuun barbaade seetan yeroo baay'ee barandaa irratti buna hin dhunnaa alatti illee dhunnaa isti maaliif as keessatti buna hin danfisuu jedhee buna danfisuudhaaf jedhee kunoo kushinaa keessa galee jechuudha. Kushinaa keessa wanti hojjechaa jiru hambaashaa hojjechuudhaaf hambaashaa hojjedhee buna danfisee suuqii keessatti ciscissi godhe yaa barandaa irratti yeroo nuti buna dhunnu nu beektu alatti yeroo dhunnu nu beektu garuu suuqii keessa galchee hin beeku. Har'a garuu bakka fataa godhee kana booda keessatti maal jechuutiin barbaade akkuma sirriitti argaa jirtanii kunoo hambaashaa hojjechuutiin jira. Sanammoo qorsii godhadheetiin isa kana ovenii keessa galchee ammasitti immoo misaatti deebina. Misaas immoo ganaa nyaanna akkuma jarjiitii deebinetti jirra. Gammeenis immoo mana jira garuu hin bahee waan ta'ee qodaa wayii biteeni namni sun immoo gara asfaaltiitti fide kootti fudhennaan isa naaf fiduu gadi bahee deebi'ee hin dhufa. Misaanillee hin dhufaa isinillee itti yaadhaa isiniin jechuu fi haqa keessaan garaa qulqulluu namatti kennitan ta'e ani hin amanus ofii makoyyaa mana hin jiru
naa deebi'as akkasis jedhee hin yaadne garuu waaqayyo wanta gurguddaa baay'ee ani jireenya koo keessatti hin ta'a jedhee hin yaadne naaf gochaatii jira. Gaa'is achi teessanii obboleessa ta'uu, firaa ta'uu, maatii haa ta'uu, halagaa haa ta'uu, hiriyaa haa ta'u, maallaqa namatti kennitanii deebistanii namarraa fudhachuun isin iyyuu ni beektu. Persentii dhibbarraa baay'ate persentii lamatu itti milkaa'a. Baay'een keenya garuu obboloota keenya, hiriyoota keenya, firoottan keenya nama hedduu waliitiin kan wal dhabdan sababa maallaqaa biyya alaatii dhufe ijoolleen qimamoonni mana madaamii keessa jirtan kanaan nama jaallattan wajjin hedduun keessan akka wal dhabdan isin iyyuu ni beektu jechuudha. Anis immoo deebi'ee naa gala jedhee hin yaadne naaf kenname dhees hin yaadne garuu immoo waaqayyo haqni kee dafqi kee yoomuu bakkeetti nafuu jedhee natti funaanaa jira jechuudha. Waggaa 8 boodayyuu naa deebisee aramni isiniin jedhe mitiire arras immoo waan akkasiitii isiniin jechuu barbaadeen haaluma argitan kanaan hambaashaa sanaa sirreessee fooxaarra buusee xiqqooshee qofaa jedhuuf itti aansee misaa qopheessee argitaniittu. Kunoo bakka kanatti immoo dalagammeen akkanitti natti taphatu. Eebba suuqiidhaa ribaanii murraa naan jedhee akka kanatti dhufee jechuudha. Sagalee beekan irraa rimuuvii godhe baay'ee nama kofalchiisa. Wanti nuti haasofne asirratti kan haasofamuu hin qabnellee beekamanii irraatii rimuuvii godhee jechuudha. Guyyichi baay'ee namatti tola. Ani keessa kootti gammachuu guddaan qaba. Waaqayyo galatoomu innaa makanaa misaa nyaachuu fi isinis immoo itti dhiyaadha. Innaa qimamochi jabaadha. Isinillee warri maallaqa namatti kennitanii naa galamuu naan galuu jettanii liqis ta'ee namni naaf haa hojjetu naaf haa godhus jettanis ta'ee obsan fixatiina karaa qulqulluutiin haqa dafqa keessanii namatti kennitanii yoo ta'e hin turan bula malee dafqi namaa naman teessisu jechuudha. Nama cinqa. Ani garuu namatti kennuu kenni yeroo duraa maallaqa namarratti ergaan ture. Amma baluu sana kanan jedhu maaliif wanta itti miidhame wanta dhabe hin qabu. Waaqayyoof haa galatu. Garuu galee maallaqa sanaan argadha kan jedhu akkasumara ama ofitti amanamummaa hin qabun ture. Sun waan hin jirreefu ani booda kanarra maallaqa harka koorratti qabachuun jalqabe sanatu yeroo dhufu asitti haamilee natti ture hojii akkan jalqabu kan taasise maallaqa harkatti qabachuu gooti garuu kan dura namarratti kanan dabarsaa ture tarii bor namni kun naa kennaa naan kennu kan jedhu shakkii of keessa galchuudhaan jechuudha. Kanaaf of eeggannoon baay'ee tokko barbaachisa. Namni nama fooniidha waan ta'eefu namni ofillee guyyoomsuu ofillee shawwaduu danda'a. Sinii galee akka gaafa namatti kennitan sanaatti namni sun garaa guutuudhaan yookaan immoo guutummaa guutuutti dafqa keessan isinii deebisuu dhiisuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Harki mirgaayyuu bitaa hin amanuu jedhamaa mitiire harka keessan irraa saantifa keessan hagesmara nama amantanii naa kenna naa ta'a boruukuuf jettanii namachi hirkatiina isiniin jechuuti barbaade. Akkuma argitan kasalli qabatee buna akaa'uufidha. Misaammoo haala kana waanuma jiru qopheeffanneetu jirra. Haa nyaannu jechaati. Maaliif beektu gaafa rakkoodha. Gaafa qabaattan namni sin jaallata. Gaafa dhabdan immoo namni karaa sinirraa cabsata jechuudha. Ani amma meebii otooni waanuma xiqqoo ishee harka koorraa qabaadhee dhufee dafee gara hojii xiqqishuu kana jalqabutti hin gorree ta'e harkuma duwwaa koo namarra naqee dhufeera ta'e yoona kana gara biraa bakka karaarra jalladhe basabbasee waan dukkana wayii keessa waan jiru natti fakkaata. Maaliif harkarraan qabu yoo qabaatte bicha namni si kabaja. Yoo qabaatte bicha namni ofitti si bota. Yoo waa tokko sirratti arge. Kanammoo namni narratti argeef na jaallata na kabaja jettee namarra sana eeguurra ofiif jecha jiraachuuf jecha malee nama miti jechuudha. Kanaafuu akkasumara namatti of hin gatiina. Waan xiqqoo harka keessanitti qabadhaa jechuu barbaadeen nama sanatti akkaman jedhe seedani. Anamma abaluu jechuuf yookiin fira kookiin alagaa ta'uu danda'a abbichi. Garuummoo waan nammiineef hamminya waan irratti yaanneef namni sun jirjiris haasa'uu hin barbaadu. Erga suuqii kana bal'isee amma bal'iseen jira garuu itti guutuudhaafi meeshaan achi keessa jiru maallaqatti jijjiiramee yookaan kaashiin harka koorra hin jiru. Meeshaa dabalee galchuu hin dandeenye jedhe akkasumatti noormaalitti horii wareessinu bakka rakkoo hin qabu kan na bira jiru sanaan isin deebisaa. Kan jiru isin deebisaa.
wanti waan ittiin bitame kan jiru immoo jira. Yeroo darbe viidiyoo isin hojjedheen ture isammoo yoo gurgurame itti fayyadamuu dandeessa. Ammaaf garuu maallaqa kaashiin bira jiru siifan deebisaatii siifan kennaatii itti waan hojjechuu barbaaddu hojjedhu kan jedhuun bakka hin amanne jechuudha. Hin amanne kun hundumtuu gaarummaa waaqayyoo ol kaa'ee naaf qabudha. Biyya namaattis immoo akkam akka ture hundumaa isinitti hunda isinitti himne yaw jalqaba biyyan deemerraatii mudannoo agatee isinii qoodiin ture achi kunuti akkuma argitanii hambaashaa kukkutaa mummuraa maal jechaati. Anillee keessatti warra buna dhugan faanallee fakkaachuu maal jechuuf hin ture. Garuu immoo safara keenyatti ijoolleen keechi eebbifaman hedduun isaanii jiru waan ta'eef ollaa keenya waamichatu jira. Waamicha sana wal qabatee namni suuqii dhufaa birrii jijjiirrachuu dhufa waan meeqatti waci keessa galennaan irraa miyuutii godhechuudha. Akkasumatti daawwadhaa viidiyoo laayik gochuu inda gitiin hundi keessan nama baay'ee bira kana qaqqabuun barbaada. Waan gochuu dandeessan irraa nan bifatiin hanqusachiinaa isiniin jechaatii. እና ጋይስ አመሲኒ አክሲት ሮን አልታኔ አቲ milkaa'ina qabda bakka gaarii jirta jireenyi kee namatti tola nama hawwisiisaa jettu sana ta'eetoo jiru ani komii hin qabu waaqayyoof haa galatu. Garuu sana keessatti of eeggannoo baay'ee tokko barbaachisa. Yaa'u in argannaan hojjennaa gaafa biyya namaa deemnu sana fuutanii akka barbaaddanii akkuma isinitti dhufe namatti kennuun akkuma isiniin jedhe nama amanuun ija namarra kaawwachuun baashan ko baay'ee tokko bareeda guys. Namarra kaawwachuun sirrii midhaan of danda'e harka kootti saantiima qabadhee galee hojjechuun qaba. Hojii akkamii galee kireet gochuun qaba. Sanammoo yoo namatti kennitanii namni sun illee walitti qabee isin eega ta'e harka keessanirraa waa hin dhabiina. Tasuma gaafa qabdanii inni badellee isinii gala harkarra waan jiru hin jiru taanaan hin jirudha bakka hin jirudha. Kanammoo isintuu of eeggachuu qaba. Isinii galee namiti. Kanaafi namni galee mana ho'aatti nagalchaa jireenya ho'aatti nagalchaa kootu kana hojjedhu naan jedha as taa'e as rafee as boqodha as quphanii asii ka'e naan jedha jettanii hin yaadin. Oo qabaattan bichaa namni isin jaallata eenyumayyuu taanaan jechuudha. Eenyumayyuu taanaan innaa isa kana ofitti amanamummaa qabaachuu qabdu. Achi hojjettanii dhuftanii namatti kashkootanii kennitanii dhuftanii immoo harka namaatti galuun dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata. Inni gaafachi teessanii haasoftan gaafachi teessanii namaan haasoftanii dhugaa isinitti fakkaachuu danda'a wanti isin nama sana faana haasoftan jechuudha. As geessan taanaan waan biraadha. Garuu harkarraa waan xiqqoo qabaatan taanaan nama kam wajjin qixa fataa'ittanii gadi baatanii waan sammuun keessan boqotu bakka itti ooluuf gadi baatan yaada keessan keessa jira bakka waltan qabdu taanaan jireenyi baay'ee tokko salphaadha. Fataa nama gammachiisaa amri lamatti hora akkas ta'eetu kanammoo itti dabalee hojjedhee kan jedhu yaada hedduutu bukkee irratti namaa dhufa jechuudha. Garuu hin jiru taanaan balbala keessan cufattanii waan miiqa taatanii caba miiqa cabdanii caba maraadhaan argamuu ogeessa fayyaa maaliitiin wal'aanamuu hin dandeenye cabdu jireenya keessan balleessitu jechuudha. Kanammoo baay'ee keenyatu ijoolleen ala turree dhufnu baay'ee keenya irratti mul'ata waan ta'eef piliis xinqaaqee godhaa isiniin jechuutii barbaadeeni. Annaa yeroo akkas of eeggannoo gootan ta'e yeroo keessanitti illee fayyadamtu wanti hundumtuu yeroo qabaa yeroo isaatti immoo hin bareedaa. Erga darbee wanti darbeera bishaan darbee waraabanii sun immoo akka nun darbineedhaa fi akka nama tokko uumama lafarra jiraatu tokkotti dirqama nutti kenname lafa kanarratti kanatu sirraa eegama kan jedhame yeroo keenyatti fayyadamnee goonee darbuun waan nurraa eegamuufu kanaaf of eeggachuutii qabdu isiniin jechuu barbaadeeni. Yaa viidiyoon isinitti dheeratee yaadu baay'een keessan viidiyoo kee dheeressinu jalaa gabaabsita jettu amma kana gara xumuraa jira. Buna keenyas karaa maskootis namaaf kennine irraa jidduutti nagaduun dhaqaa. Hambaashaanis immoo qunxaramtee dhuftee dhumtee baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko gammadeetiin jira jechuudha. Yaa'u namoonni keessa jijjiran immoo yerootiin kaameraa cufellee nan qaba. Nama rabbashuu waan hin barbaanneef namoonni kaameraa jaallatan jibbanis immoo jiraachuu danda'a waan ta'eefuu kana fakkaata. Akkasiin jaallattan homaa shakkii isinirraan qabu. Viidiyoo biraatiin akka deebinee dhufnutti nagaa fayyaa nuuf ta'aa isin jaallanna.